Anthony Blinken ministeer muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dabalatee aangawoota olaanoo Itoophiyaa waliin mari'ate. Erga waraanni kaaba Itoophiyaatti balaa buusee qondaalee Ameerikaa kuniin yoo Itoophiyaa daawwatu kun ka duraati. Ameerikaan carraa daldala AGOA keessaa Itoophiyaa sababa waraanaan haqxe turtirraalleetti dubbatan. Dhimmoota gugurdoo aangawaan olaanoon US Itoophiyaa yeroo daawwatan dubbatti ilaalchisuun hirpha gammachuu kan qopheesse. Blinken qaamolee waliigaltee nagaa mallatteessan lamaan jechuunis mootummaa fi TPLF waliin addatti mari'atan dhimmi ijoon mari'atan waa'ee waliigaltee nagaa waraana dhiiga namoota hedduu dhangala'aa irraa dandamachuun akkaataa danda'amu irrattidha. Gorsaan nageenyaa biyyaalessaa ministeera muummee Abiy Ahmed ambaasaadar Redwaan Huseenii fi dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa sadarkaa hojiirra oolmaa waliigaltichaa isaaniif dhiyeessuu ibsan. Kanneen raawwataman jedhaman dhukaasa dhaabuu, dhiyeessii deeggarsaa, tajaajiloonni bu'uuraa eegaluu, humnoonni Tigraay meeshaa jajjaboo hiikkachuu fi waraanni Eertiraa bal'inaan Tigraay keessaa ba'uudha. Haa ta'u malee ammallee wanti hafu akka jiru ibsameera. Qaamoleen mallatteessan lamaan waliigaltee nagaa guutummaan hojiirra oolchuudhaa fi nagaa waraa buusuudhaaf hojiiwwan hedduutu hafaa jedheera. Ibsi waajjirri dhimma alaa Ameerikaa baase. Eega waliigalteen nagaa Tigraayitti mallattaa'ee baatii 4 ta'us ammallee mootummaan Tigraay keessatti hundaa'ee hin jiru. Osoo mootummaan hin hundaa'in mootummaan federaalaa bajata akka hin gadhiifne kanaan dura ibsameera. Sananni bulchiinsi yeroo itti hundaa'u qophaa'uun alatti sababii harkifateef ammallee ifaa miti. Adeemsa mootummaa bulchiinsa yeroo hundeessu paartileen mormituu gaaffii irratti kaasaa turuun ni yaadatama. Hariiroo biyyoota lamaanii sababa waraanaan rakkoo godhate fooyyessuuf Itoophiyaa kan daawwatan Blinken waa'ee dhimma AGOA gaafatamanii turan. Carraa daldalaa AGOA kan biyyoonni qaraxa malee oomisha isaanii gabaatti dhiyeessan keessaa Itoophiyaan kan haqamte sarbama mirgaa yeroo waraanaan walqabateeti. Sababii kanaan lammiileen keessumaa dubartoonni 200,000 ol hojii malee afaniiru. Eega waliigalteen nagaa mootummaa fi TPLF gidduutti mallattaa'ee asis wanti jijjiirame hin jiru. Itoophiyaan carraa kanatti akka deebituuf ulaagaan guutuu qabdu taa'uu kan ibsan Blinken kana galmaan ga'uuf mootummaa Itoophiyaa wajjiniin akka dalagan himan. Waliigaltee nagaa hojiirra oolchuu itti fufte Itoophiyaan ifatti karaa sirriirra imalaa jirti jechuudha jedhanii gaazexeessitootaaf ibsan. Marii Blinken ministeera muummee Abiy Ahmed wajjiniin taasisaniin dhimmi irratti mari'atan keessaa tokko dhimma kana ture. Maraamartoo kora siyaasaa fi sabaa kaabaas ta'e kan Oromiyaa keessaa boqonnaa itti tolchuudhaaf karaan tokkichi haaloo summaa hamaa fi qoodinsa sabaa keessaa ba'uudhaa jedhan Blinken. Lammiileen Itoophiyaa hundi haqa yeroo cimsaa araaraa fi itti gaafatamummaa hammate keessatti dammaqinaan akka hirmaatanis waamicha dhiyeessan. Waraanni waan dhaabbateef sarbamni mirgaa xiqqaachuu kan kaasan Blinken waraanni Eertiraa fi humnoonni Amaaraa naannoo Tigraay keessaa ba'aa jiraachuu himan. Haa ta'u malee waan xumurame miti jedhan. Erguma waliigaltee nagaati badiiwwan adda addaa aleellaa saalaa dabalatee akka raawwataman gabaafameera. Nagaa waraa fiduudhaaf rakkoon dinagdee rakkoo biraa akka ta'es ibsameera. Dinagdeen Itoophiyaa yeroo ammaa walitti bu'insa, hongee akkasumas qaala'insa gatiin hubameera. Ministeerri muummee Abiy Ahmed marii Blinken wajjiniin taasisaniin hariiroo biyyoota lamaa cimsuudhaaf waliigaluu isaanii ibsaniiru. Blinken badiiwwan qaamolee hundaan raawwatamaniif itti gaafatamummaa haqi yeroo cimsaa hunda hammate akka barbaachisus akka mari'atan waajjirri isaanii ibseera. Ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken dhimmoota ministeera muummee Abiy Ahmed wajjiniin kaasan keessaa tokko dhimma Oromiyaati. Sochii hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhu waggoota muraasa darbaniif rakkoon nageenyaa hammaateera. Mootummaan yeroo adda addaatti operaashinii waraanaa gaggeessus furmaanni waaraa hin argamne. Haala Oromiyaa keessaa irratti yaaddoo isaanii ibsataniiru. Karaa mariin fala akka argatu gaafachuu isaanii waajjirri isaanii ibseera. Daawwannaa isaaniin deeggarsa namoomaa doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 31 yookiin birrii biliyoona 18 ol Itoophiyaaf akka kennamu ibsaniiru. Anthony Blinken siree xiyyaaruu isaanii hojjetan balaallisuu yaaluun waggoota lamaan dur beekamtii argatan keessa tokko ta'ee Laalisa Daniel rukutamee hospitaalatti yaalamaa jira. Barataa amman barumsa dandeettii adda buraayyuu kuniin obboleessi isaa Biqila waliin rookeetii dabalatee piroojeektii adda addaa hojjechaa turan. Obboloonni kunneen yuunivarsiitii Wallaggaatti barachaa akka turan waggaa tokkoon dura aviyeeshinii Oromiyaa hundeessuu fi kaayyoo isaan qaban galmaan ga'uu fi ministeerri muummee Abiy Ahmediin gara man barumsa dandeettii addaa kana geeffaman. Zalaalem Taadessaa waan Laalisa mudatirraatti obboleessi isaa Biqila Daniel dubbise. Bicha hamaa baay'ee sammuu keessa madii garangalaaatti meeshaa isaan fayyadaman hin beeku. Rasaasas miti meeshaa qaraqqabus miti akka sammuu isaa keessatti miidhamutti dhiiga isaa keessatti baay'ee miidhame. Eerpoortiidha kan jimaata turre dhaabbattoota tokko biyya faranjii jiran tokko wajjin kan mari'achaa turre jira. Isa halkan guutuun mari'achaa bulle itti konnekshinii hin gara gibbii keessaati. Kan inni gibbii alatti konnekshinii fayyadamuuf illee ta'e. Kun yoomidha kan ta'e? Qidaamee sanbatatti bari'uu fedhudha. Garuu galgala sa'aatii tokko tidha kanan bilbile sa'aatii tokko wayiittidhaan galtuu
seegaan jiran jedheeni dhufaan jiran aan jedhe tole qaddas jedheeni anis indatus sa'aatiin tokko ol dabarsinee hin galleen beeknu yaate sa'aatii sana amma dhufa deemanii eegaa ture bokkaan hamaan hin roobe bokkaan hin caamase eegi garuu akka sa'aatii 3 ga'e fakkaata bokkaa caamsu bokka hamaan roobee ture ta'ee namatu karaarraa dhibee sodaatee Minimum karne sana ture sa'aatii sana barkaate ta'een beeku dhufaan jiran aan jedhe anis gamoora dhaabatanii ilaala eegaan hin ture achi bokkaan hamaan roobaan qilleensofnaan anis galee harmee kotti bilbilee nama sana harmee kotti bilbilee lalisaan amma kana tureen beeku maaliif akka ta'een beeku bilbilammoo naa kaasaan jiru hin jedhe bila naa kaasuu didessaa jaatamaan bilbilee narreeffadhe achi gibbii keessa naannee ilaalu tuma naa ilaalu sa'aatii afur akkas wayitee iddoo workshop iddoo hojii keenya halkan hojjennu halkan sana keessa galee immoo hojii jalqabee hin gaafa laalan jiru yeroo bilbilu namni naa kaase maannoo ante maal libannaan jedhe lalisaadha miti maal libannaan jedhe achi booddee incifee narratti ana bakka rifatee yeroo sana ba'uu kanan jedhu sammuu koo keessatti warri yaane riiskii keenya fudhata naan jedhe watta Federal Police mooraa eegu rafuu hin danda'u miira akkamiin gibbii kana buluu hin danda'u baleessi qoala jira nambaan jedheeni nambee gaafan ba'u daqiiqaa 20 dabarsinaan achumaan haftaatu siin banamu bareedina haa ta'e anayyaa bakka ba'u gaafan karaarra taa'eetu kan inni iyyuu sa'aatii halkan sana mandara sanatti balbala reebee naa banuu hin dandeenye duddatti baadhee mana yaalaa geeffadhe. Waggaa argite kufee ma argite moo akkamitti argite? Kufee eenyuudha naan jedhe na arge na hubatee bakka. Of beeka ture? Fiijira ishii ani yaloo fiijira ishii jedheenii bakka. Inni keessatti dhangalee funyaanii fafaaniin gurraan garuu saayidii tokko bichaadhaan beesaa mirgaadha. Kanaan achitti fidanii gatamtee achitti rukutamtee hin beeku achitti hin argan. Inni dubbatu kan biraa waa sitti hin qabu? Inni waan natti hin qabu. Kana jennaan foon koo nyaattee iskoolaarii kokkabuun godhaa nyaattee maal kas jechuun bakka miiroo tokko dubbachuudha. Kadhannaa kadhachaas hin turan kanan baay'ee waan biraan gaafame kadhannaan kadhadhee baadhee duudatti baadhee kadhadhaan ameen naan jechaa ture kan sirriitti beeku kan inni haasaa sirrii nafaan haasa'e ameen naan jedha gaafan hinduutu waaqayyoon fayyisa ameen inni du'aas hin danda'u ameen naan jedha ture gaafan akkasa kanadha bakka. Amma hospitaala kam jira? Hospitaala Abeetitti wallaanamaa jira. Obboloota lamaan Sibusiree xiyyaara ofiisaanii hojjetan balaallisuu yaaluun waggoota lamaan dur beekamtii argatan keessa tokko ta'ee Laalisa Dani'eel rukutamee hospitaalatti yaalamaa jira. Barataa amman barumsa dandeettii adda buraayyuu kuniin obboleessi isaa Biqila waliin rookeetii dabalatee piroojeektii adda addaa hojjechaa turan. Obboloonni kunneen Yuunivarsiitii Wallaggaatti barachaa akka turan waggaa tokkoon dura Aviyeeshinii Oromiyaa hundeessuu fi kaayyoo isaan qaban galmaan ga'uu fi Ministeerri Muummee Abiy Ahmadiin gara mana barumsa dandeettii addaa kana geeffaman. Zalaalem Taadessaa waan Laalisa mudatirraatti obboleessi isaa Biqila Dani'eel dubbise. Wallaggaa kanneen tokko keessatti bankoonni guutumaan guututti cufamanii ka jedhan jiraatonni BBC'n dubbise magaal godina akka taate Dambidoollotti maallaqa bankii keessa qaban akka barbaadaniif yeroo barbaadaniitti baafachuu akka hin dandeenye dubbatu. Haati Wallagga lixaa aanaa Ganjira irra dubbim tokko akka himtuutti aanichaatti bankiiwwan turan lama sababa rakkoo nageenyaan eegi cufamanii ji'ootii ja'a darbee jira. Jiraatonni aanichaa maallaqa barbaadan magaalota kanneen akka Gimbii fi Yubdoo deemuun akka tajaajilaman himu. Rakkoo nageenyaa fedheeffamee jira. Rakkoon faataadha. Mobaayil baankiin faana namoota jira bilookii amma fakkeenyaaf fayyadamuudhaadha. Mobaayil baankiin bilookii irraa yeroo ta'u baay'ee irratti adda dinbiiratanii fudhachuun baay'ee ulfaata. Baay'ee namoonni baay'ee bo'oomimmaa buusanii bo'oomanii waan itti fayyadaman dhabanii. Yuunivarsiitii Dambidoollotti barsiisa akka ta'e Eebbisa Margaa kira mana kafalachuu fi kan is dandeessisu maallaqa baasuufillee rakkachaa akka jiru waayilkeen Eliyaas Mulugeetatti akkas jechuun dubbate. Amma manni baankii kun ani rakkoo nageenyaa keessumaa magaalaa Dambidoollotti rakkoo nageenyaa wajjin waan wal qabatu natti fakkaachuu dide maaliif baankonni iddoo biraa jiran kan jeequmsaaf saaxilamoo ta'an uummata immoo tajaajilan jiru baankiin uummata tajaajila dhaabbata siyaasaa natti hin fakkaatu haa ta'u immoo icitiidhuma baankonni maallaqa uummata qabanii ta'aniif isin galuu dide akka fakkeenyaatti nama mana kiraa kaffalachuudhaaf jedhee qarshii 2,500 jechuun mootummaa amatti kiraa manaa naa kaffala ishuma baafachuu dhaqee qarshii kiraa manaayyuu yeroo isaan itti naa kennuu didantu jira jechuudha qarshii 1,000 baafattu jedhu wanti bitamu qaala'insa jireenyaa naannoo keenya kanatti sababa dhiibbaa siyaasaa irraan kan ka'e baay'ee ol ka'aadha nageenya keenyaafis otoo yaaddofnu wantoonni binnus
sa'aatii ammaa kanatti ol ka'aadha. Innumtuu yeroo tokko gabaa irraa bada. Sun immoo maallaqa nama barbaachisa. Maallu wayyaa maal jettarree waa'ee kana yeroo jennuun asuma warra hiriiranii fa'aa dhaabatan kanarraa soofti koppii bilbilaa walii dabarsaa ilaasheetu jira. Soofti koppii hin barbaanne nuti kan barbaanne birrii isa waraqataati yeroo jennuun deebiin dhabama. Kun amma baankii daldalaa Itoophiyaati jalqaba. Baay'eensa baankii daldala Itoophiyaati wal qabata. Ayyee baankiin daldalaa Itoophiyaa dameewwan hedduu qabaachuu mala magaalaa san keessa hunduu hin hojjetu jalqabarra hunduu banaa ta'anii tajaajila kennaa jiru. Banaa ta'anii hojjetu banaadha baankiin daldala Itoophiyaa as keessa gara 3tu jiru banaadha sadansaayyuu banaadhuma garuu immoo haala wal fakkaataatiin hojjetu gara jalqabaarra ji'a darbe fakkeenyaaf galchuu malee baasuun hin danda'amu jedhame sana booda dhiisnee deemne gara galgalaa immoo dhufnu immoo qarshii xiqqoo birrii borsaa keessa isheennu kana waan hanga 500 waan hanga 1,000 kennuu jalqaban jechaa dhageenyaanis yeroodhaan hiriirri 2 hiriira 3 fa'aadha dhaabata jechuudha. Baankota hundarraa haala wal fakkaatuun uummanni fageenya irraa dhufu amma ganda baadiyyaa irraa fudhanne naannoo gidaamii irraa muggii kanarraa fa'aa hojjetaa mootummaan illee baankii cufameera dhanii as dhufu mindaa fa'aa fudhachuu dhufu jechuudha. Yeroo dhufan bulanii fa'aatu haalli isaan itti maallaqa barbaadachuu dhufanii dhabanii bulanii ammas mindaan ofii fudhachuuf jechuudha. Kan deebi'anii galuu dadhabanis hin jiru. Daangaan kaa'ame guyyaatti 1,000 duwwaa baastamoo? Sum tokkicha namni baasuu danda'u qarshii 1,000 jechuudha. Rakkoon keessan immoo maalidha? Maal taatanii yoo jenneen deebisan maal akka ta'ellee addan baasne. Dhimma nageenyaa wajjiniinis waliin qabatu. Amma fakkeenyaaf Dambidolloo keessa nagaatu jira amma sa'aatii ammaa kana homaa wanti dhiibbaan qabu hin jiru. Saamichirree baankota irratti wanti gaggeeffamu hin jiru akka iddoo kaanii. Rakkoon tajaajila baankii kuniin lixa godinaalee lixa Oromiyaa qofaatu osoo hin taane naannoo Tigraayittis ni mul'ata. Naannichaatti tajaajilli baankii addaan citee ture deebi'ee jalqabullee hanqiin maallaqaa caalar kan ka'e guutumaatti tajaajila kennaa hin jirre jiraattonnii fi hojjettoonni baankii ni himu. Baankii daldala Itoophiyaa keessaa hooggantoota dameerraa odeeffannoo BBC'n argateen rakkoo nageenya naannicha jiru wal qabatee maallaqa callaa guddaa dameewwan kanneen keessaa kuusanii bulchuun yookiin qabachuun hin danda'amu. BBC'n dhimma kanarratti ka dubbise Daayireekteriin Kominikeeshinii Baankii Daldala Itoophiyaa obbo Alsaan Asaffaa baankiin isaanii dhimma kanarratti yaada kennuu akka hin dandeenye fi baankii biyyoolessa Itoophiyaatu yaada itti kennuu